ashamaa harka fuudhe jirtu jaalatamtoota fi kabajamtoota daawwattoota Zaaraa Entertainmentii har'a wantoota namni baay'ee na gaafatan gama Facebookaatiinis ta'ee kallattii hedduu ijoolleen na gaafachuu turte viidiyoo kanarratti waan tokko isinii ibsa namni yuutuubii kiyyaaf haarawaa taatan deema santuuqa faamilii kiyya ta'a namoonni dura jala jirtan like share godha yuutuubiin kun kan keessanii jabeeffadhaa isiniin jedha asumatti aansee waa'ee rifeensaa namni baay'een hedduun isaanii irra deddeebi'anii na gaafachuu turtanii ijoolleen chaatti naa keessan gama bishaan jiraatiin ijoollee adii jiran jirre kana baay'ee chaatti naa haa'u turtanii chaattiin nama muraasaa turtee na bira geesse sababa adii jiran jirre fi namoonni maybe isin deebisee sin jirtanii namoota hedduu deddeebisee ture itti himee ture garuu namoonni isin jala callisee dhiifama na godha yaada isin na keessan ani viidiyoon dhufee asirratti isin hima waan namni gama isin na gaafatus ani deebii keessan viidiyoodhaan isin hima jechuun okay waa'ee rifeensaatitti ceena rifeensa kallattii hedduun dheeressuu dandeessanii akkuma amma dura viidiyoo irratti mul'ise viidiyoo irratti rifeensa keessan dheeressuuf jalqaba namoonni rifeensa jajjabaataa qabdan namni uumama rifeensa jabaatutu jira miti rifeensa isaa straight gochuu qaba kana waggaa jedhu laaffisuu qabda eega laaffistee booda rifeensa ofii isaatii biqila laaffisuuf viidiyoo an jalqaba irratti hojjedhe tokko maayineensi roobii aannan itittuu jechuudha daa'ima killee zayituunii rifeensa keessan baay'ee laaffisa jechuudha hedduu laaffisa akkasuma zayitii biraas yoo qabaattan daa'imni rifeensa hin arreessu ijoolleen daa'imni rifeensa hin arreessatan miksii gootanii fayyadamtanii jechuudha wantoonni kun seeraan rifeensa keessan viidiyoo irra mul'isee ture yeroo darbe viidiyoo hojjedhu waa'ee rifeensaa gaafa jalqabaaf waa'ee rifeensaa isin barsiisu inni kun rifeensa keessaa laaffisee akka biqilu rifeensi haaromni sammuu keessaa akka ol uumamu isinii taasisa akkasuma hin dheeressa rifeensi keessan garuu dirqama dheerachuuf rifeensi biqiluun dirqama rifeensi waa hunda akka biqiluuf rifeensa keessan laaffisuun akka laafu namoota rifeensa jajjabaata rifeensa Afrikaa baay'een isaa jabaata uumama jabaata waan ta'eef jechuudha kanaaf dhiiras ni fayyada dhiirota rifeensa farrasuu barbaadan maal isinii himuu barbaade waa'ee kanarratti daa'ima irra isinii deebi'a aannan itittuu killee roobii yookiin aannan itittuu maayineensi zayituunii yookiin zayitii isin jaallattan wantoonni kun keessattuu killeef maayineensi rifeensa keessan laaffisuuf baay'ee isin fayyaddi itti baay'istanii namni rifeensa baay'ee qabdan killee lama fayyadamuu dandeessanii haala biraa kallattii saniisnis ni yaaltanii kun marsaa lammaffaa deebiisinii hima abishii shuqoo jedhanii abishii shuqoo akkasuma maalinni Itoophiyaatti yeroo daabboon hojjetanii jechuudha habba soodaa jechuun Itoophiyaatti daabboon hojjetanii hin daaktanii maashinii keessatti ijoolleen biyya arabaa jirtan haala salphaan argattanii daaktanii abishii fi hamma qabdan gimmaashuma wayii yookiin burcuqqoo gimmaashii wali fuutanii daaktanii ol kaawwattan eega daaktanii booda isaan kana lamaan fakkeenya burcuqqoo gimmaasha haa fudhannu abishis gimmaasha habba soodas gimmaasha fuutanii zayitii keessatti buustanii ol kaawwattan zayitii matta'e bakka zayitii nyaataallee haa taatu yookiin zayituunii zayitii mafee haa taatu eega buustanii ol keettanii hanga guyyaa 2-3 dhiiftanii rifeensa keessan seeraan masaajii gootanii daqiiqaa 20 daqiiqaa 15 akkam xiqqaate daqiiqaa 10 hin dhiiftanii sa'aatii 4 yookiin 5 ofirra tursiiftanii ofirraa dhiqxanii rifeensa ufaa foon achi fagaatu fa haarawa deebitee biqilchiti sadarkaa sadaffaa maalinni shunkurtii adii qullubbii jechuun
qullubbiitti beekanamni hedduun qullubbii kallattii baay'een itti fayyadamuu dandeessan. Qullubbiin kallattii hedduun of fayyaddi. Yoo danfistanillee bishaan keessa buustanii danfistanii rifeensa keessan itti wanni gochuu dandeettan. Qullubbii adiif maalini qullubbii adii fi zinjibiilii faqfaqxanii yookiin tumtanii cafacaftanii bishaan isii keessaa baaftanii jechuudha. Bishaan isii kana fiddanii zayitii wanni haa taatu kookteelii haa taatu zayitii rifeensi keessan jaalatu wayi rifeensi namaa zayitii jaalatu qaba. Isinis zayitii fayyadamtu qabdanii walitti maankaa lama walitti fuutanii rifeensa keessan seeraan keessa deemsistanii dibdanii kun haala kanaan wantoota kana hunda yoo kanaan siin dheeranne saniin siin dheerata. Maaliif sammuun keenya sammuu rifeensa irraa ol biqilu kan nama tokko waan jaalatu qaba kan nama tokkos waan jaalatu. Wantoota sadii isinii hime kana miksii godhaa fayyadama. Maaliif ka rifeensi ka sammuun keessan jaalate isinii haa biqilchu. Ka sammuun keessan isinii ta'e isinii haa biqilchu. Qullubbii fi zinjibiilii zayitii kophatti dibadhaa. Habba soodaa fi shuqoo isa sanis zayitii keessa buusaa ol ka'aa hanga guyyaa 2-3 guyyaa 5 haa ta'u isa sanis kophatti dibadhaa. Kan jalqabarra himis roobii daa'ima killee aannan itittuu roobiin aannan itittuudha. Akkasuma zayitii rifeensi keessan jaallatu maayineensi isa kanas kophatti dibadhaa. Rifeensa keessan haala kanaan tiraay godhaa isinii dheerata. Rifeensa caccabu kan dafee biqilchu maal akka ta'e akkuma amma irra deebi'ee isinii hime wanniidha. Shunkurtii adiidha. Dafee ol ba'a. Shunkurtiin adii nama wayitu koomentii tokko wayi dubbisee ture. Shunkurtiin adii rifeensa buqqisti jechuudha. Shunkurtiin daftee rifeensa biqilchiti qullubbiin jechuudha. Rifeensa kee isa sammuu keessa jiru dafee akka ol dhufu taasifti malee gonkumaa rifeensa biqilchitu. Namoonni haasawa kiyya kanarraa haasofni kiyya kun yoo isinii hin galle wantoota ani isinii hime kana haasawa kiyyarraa yoo isin understandii hin goone wantoota kana hunda qopheessee viidiyoon dhufee isinitti mul'isaa. Yaada keessan koomentii jalatti barreessaa. Koomentii godhadhaa. Dhiiras ni fayyada. Dhiironnis namoonni rifeensa keessa haphachaa deemi isinirraa molaayaa deemi. Anamma gabbaasee isinitti sababa walitti rifeensa kiyya dheeraa waan ta'eef kanarra baay'ee dheeressuu barbaadu waan ta'eef. Wanti biraallee rifeensi namaa wantoota ani hime kanallee namni rifeensi keessan ijoollee hedduutu kan dibatte naa himtee jirti. Fakkeenya faxxuma naa himtee turte caaltuun faatii naa himanii turan rifeensi isaanii jijjiirama godhate. Ji'a keessatti isinii jijjiirama. Ijoolleen hinnaa fayyadamtanis yoo jiraattan hinnaanis rifeensa keessan yeroo dibdan hinnaa bishaaniin hin baxaabbaxina. Hinnaa maaliin akka baxaabbattan beektanii? Shunkurtii danfistanii shunkurtii kama nyaataa hojjetamtu haa taatu danfistanii bishaan ishee saniin baxaabbattanii rifeensa keessa yeroo gabaabatti akka biqilu isinii taasisaa innis jechuudha. Haala saniin fayyadamuu dandeessu. Hinnaallee akkasitti haala salphaan fayyadamtanii isinii rifeensi keessan ni dheerataa jechuudha. Wantoonni biraa wanti isin galle yoo jiraate anatu fidee viidiyoon haasawa kiyyarraa wanti isin galle yoo jiraate viidiyoon fidee isin mul'isa. Yaada keessan koomentii jalatti naa barreessaa. Waan biraa immoo fuula keessan akka itti kiliir gootanii isin barsiisa. Wantoota babbaradheerra anama yeroo baay'ee sa'aatiitti asirraan viidiyoo kanarraan yoo wantoota haasawe kun haasawa kiyyarraa isiniif hin galle yookiin understandii hin goone fidee wantoota kanneen viidiyoon isin agarsiisee yaada keessan koomentii jala kaa'aa. Dhiironni rifeensi keessa haphatillee jarri dhiiraas ni fayyada irraa fayyadama. Marsaa lammaffaa ijoollee shamaraa akka qodaan fuula keessanii hin goggogne dibata tokko malee amma fakkeenyaaf qodaa fuula kiyyaa kana ilaaltanii qodaa fuula kiyyaa wanta umrii kiyyatti an kireemii fuulan tuqunamni akkana ilaalee fuula kiyya meebi namni dubartoota seera waa hubattu qofa akka fuula kiyya meekaappiin hin jirre galaaf. Ijoolleen baay'een sababa fuulli keessan kiliir hin taaneen aappii wayii fa'aanonni footoo kaatanii ijji keessanuu ija namaa ta'uu hin beeksiftu. Nama hedduu namni akkasii jiraa miti. Innaa fuula keessan akka kiliir ta'u wantoota gugurraacharraa ka'ee qulqulluu qodaan keessan dibata tokko malee amma
namni baay'een kareemii ofitti anam fuula yookaan irribaa hay yoo bishaan inni qadhaachirra darbaan yaadadheetu baaziliin itti hin dibadhu. Ana qodaa keessan wanni tokko malee akka isinii lallaabu akkontu gugurraachu sunirraa ka'u wantoota babbaradha nama sa'aatitti rifita waa hedduu laalaalee irraa baradhaa akkasuma try godhee laalee waa hedduu wantoonni bebbeeku jira isin barsiisaa. turtiin keessan Zara Entertainment wajjinaan ta'u yaada keessan na barreessaa. Wantoota hojjedhu keessatti wanti isin jibbisiisaas yoo jiraate natti himaa hin sirreessaa wanta hin sirreessu wanti hin balleessu maaliif namni waa dubbatu waa balleessu hin oolu. Yaada keessan an fedha keessan isin eegaa deema wanta isin feetan isiniif hojjechaa deema akkasuma. واحد نموني يادنا كاينيس يوكا وني لفتو سيربا هنبنين وني وانجروفا واني سنين فيني قنكو ما أنا سيرتي نجدو رفيسة كيسا هانا كان رفتو دنديسين جولين شمارة قفا سنتاني ديران رفيسة كيسا إسنجنا مولا وانتو تنجري كنين فايدمتني رفيسة كيسا نكا همولو منك حبتا دي مولي مولا رفيسة كيسا هانا سنين رفتا يرو رفيسة كيسا نكتن wanni hin godina rifeensa keessan maashiniin hin goggosina anu yeroo hedduu nan arifadha sa'aatiin nu jala haarumattu jennee rifeensa keenya maashiniin goggosina garuu maashiniin haarwasiibu mamusan illee wanni godha rifeensa kee fooxaan goggosa wanta waan rifeensa keessan isin goggositanii waan maashinii hin taane huccuudhaan huccuu isin rifeensaan goggoffattanii rifeensa keessan goggofadha. Hamma video biraati walitti deebinuuf turtii keessan Zara Entertainment wajjin haa ta'u isin